Lammata immoo karaa sanitti walii ergitan suni maalirraa walii ergitu? Social media walii ergitu miti. Social media sana eenyutu hojjete eenyutu kalaqe? Imo walii ergitu yoo ta'e namni imo kalaqe kuni dhaabbanni imo akkasin beeku viidiyoo keessa ilaaleen beektan isin utuu nama sanatti tuun ta'in nama tokko waa tokko erguun dura namni biraa yookiin immoo qaamni biraa dugda duuba akka jiru beekuu qabdu isin jalqabayyuu jechuudha. Dogoggorri keessa inni guddaan kana jechuudha. Abjuun goraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoya sama kafuune hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'eetu jecha akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaadha gargar fagaanneetu jirra jechuudha amma addaan babbanneerra tariyyuu namni kun nama eenyuuti akka jettanii shakkii tokkoon qabu jechuudha haa ta'u malee immoo deebinee walitti dhufneeti jirra jechuudha dhimma ni qabadhee isiniif dhufee jechuudha yeroo dhugaa dandeebee jechuudha warraa isin jalaan babbada sababni isaas immoo sababa hojiitti biizii waan ta'eef malee yookiin rakkoo biraa yookiin immoo rakkoo biraatu nameetiin badee miti haalatu nama mijanne sanumaaf hin badeessanii jechuun barbaada haa ta'u malee dhimma ni isiniif qabadhee dhufe kun maali yoo jettanii dhimma gidduu kana viidiyoowwan olii gad deemaa jiru yookiin immoo qaama obboleettii keenya olii gad deemaa jiru kanarra jechuudha. Isarratti waan tokko jechuun barbaadee akka nama tokkootti jechuudha. Anis shamara waan ta'eef boroftaallee shamara argachuu waan hin jiruuf jechuudha. Hayyuun gara fuulduraa waan nafne waan ta'eef jechuudha. Egaa haa ta'u iyyuu malee waa tokko isin jechuun barbaada. Jireenya nama tokko abbuma sana ta'uu uffata. Jireenya koo nama ta'uu uffata malee namni biraa uffachuu hin danda'u jechuudha. Jireenya ofii immoo kan balleessus immoo ana malee yookiis immoo nama sana malee nama biraatu balleessan jechuudha. Qaamni obboleettii keenya bakkee jira eeyyee bakkee jira. Bakkee mul'ateera eeyyee bakkeetti mul'ateera. Haa ta'u malee garuu immoo wanti kun sirriidha wanti namni kana godhe sirriidha jalqaba isheellee waan kana gochuun sirriidha waan jiruufi lachuu dogoggora jechuudha sababni isaa iyyuu jaalalaan malee qaamaan miti jechuudha sijjammar yeroo ammaa kana jaalalli jechuudha waan argamu irratti ta'eera yookiis immoo qarshii ta'a yookiin immoo foon irratti hundaa'a jechuudha jaalalli sirriin garuu kanatti waan kamirrattuu hin hundaa'u jechuudha namni jaaladhugaa si jaallate tokkos ta'e ati jaallate tokko qabeenya irratti hundooftu qaama irratti hundooftu miidhagina irratti hin hundooftu jechuudha haa ta'u malee yeroo ammaa kana garuu akkas miti jechuudha inni dhiiraas waan tokko irratti diiteelii aayidiyaa yookiin immoo yaada isaa kaateetti dhufa isheen shamaraas immoo akkasuma waan tokko irra kaatteetu gara dhiira sanaa dhufti jechuudha sun garuu adeemsa keessa jaalala dhugaa miti jechuudha keessattuu shamarran keenya biyya arabaa jiran yookiis immoo biyya ormaa jiran kanatti xiyyeeffannoon karaa kanaati jechuudha karaa viidiyoo kana waggoota hedduudha jechuudha yoo xinnaate gara waggaa 5-6 duraas waan kun numa jira jechuudha namoonni keenya garuu irraa hin baratan jechuudha namni hundumtuu fakkeenyaaf mucaan kun akkas sanaa miti yookiin intalli kun akka ishee sanaa miti jettaniilee sammuu keessan hin yaaddan jechuudha dabalatee immoo namni si jaallate tokko qaama keenyaa ergisiin jedhu tokko dhugaan namni si jaallate qaama keenyaa ergi waan akkasii godhisiin hin jedhu si qosata maaliif haadha ijoollee isaati ati waan taateef lammata immoo karaa sanitti walii ergitan suni maalirraa walii ergitu? Social media walii ergitu miti. Social media sana eenyutu hojjete eenyutu kalaqe? Imo walii ergitu yoo ta'e namni imo kalaqe kuni dhaabbanni imo akkasin beeku viidiyoo keessa ilaaleen beektan isin utuu nama sanatti tuun ta'in nama tokko waa tokko erguun dura namni biraa yookiin immoo qaamni biraa dugda duuba akka jiru beekuu qabdu isin jalqabayyuu jechuudha. Dogoggorri keessa inni guddaan kana jechuudha. Otoo nama sana qofaaf hin ergeettanii muguutiinaa jechuudha yookiis immoo hin dubbatiinaa jechuudha. Sababni isaayyuu namni yoo karaa misenjerii argitan namni dhaabbanni misenjeriitti kalaqe kun yookiin immoo maarkii hin beekaa jechuudha. Seekuriitiin keessi duwwaayyuu haa ta'u malee namni sun hin beekan argamaa jira. Hin oomishe waan ta'eef jechuudha. Namni oomishe tokko waan oomishe sana beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kana garuu jechuudha namni dhugaan si jaallate immoo qaamni biraan isa malee namni biraa akka hin argine waan beekuufi yookiin waan barbaaduufi naa ergi qaama keessiin hin jiru viidiyoo kee naa ergisiin hin jiru maaliif ree isa malee namni biraa sin arga waan ta'eef qaamni biraa dugda duuba jira waan ta'eef jechuudha yoo qaamaan ta'e garuu ija fijjii yookiin immoo wal bukkee jiraattee qaama keetii qaama isaati atiif inni tokko waan taatame jechuudha maan tokko waliin jiratu waliin tokko ta'e waan ta'eef waan wal qaanfattanii isin qabdu yoo agarsiiftee innis agarsiis aadee jechuudha haa ta'u malee karaa sooshaal miidiyaa gara wanti dhufe kuni faayidaa irratti kan hundaa'e bor maqaan kee akka badu bor safuu akka cabsu haadha kee abbaa kee lafa akka lafa laalchiftu naannootti dharatti illee akka itti lafa laalchitu beekuu qabda dura waan kana gootu dubartii jaalallaan qabdu qabamtee gorsuun rakkisaadha yookiin immoo hin ulfaata jechuudha maaliif ree qabaan abiddii irraan deebisu waan ta'eef jaalala keessa gaafa seentanii of eeggadhaa jireenya keessan borillee yoo gaa'ela dhaabbattanii ijoollee godhattan yookiis immoo daa'ima godhattan xiinsammuu daa'ima keessaniif yaadaa jechuudha
sababni isaa viidiyoo sin har'a gootan eenyullee namni yoo namni sadii afur balleessuu hin danda'u boriftaan daa'ima keessan ilaa haadha kee jedha yeroo sana ijoolleen kee xiinsammuudhaaf rukutam jechuudha ol jedhan ilaaluu hin danda'an jechuudha kanaaf gaafa yaanni viidiyoo si keessa dhufe jalqaba jireenya kee borii yaadi daa'ima kee borii yaadi maatii kee yaadi biyya kee naannoo kee yaadi safuu hawaasa kee yaadi sana booddee atiyyuu kun dogoggorattee itti yaaduu dandeessa jechuudha lammatamuu namni sun yoo dirqama kanatti hadeemu karaa dhiira kumaatama haadha tokko jala koo dhiira kumaatama yaa'a jalqaba dubartii tokko jala koo haadha dubartii kumaatamatu yaa'a jechuudha na kanaafiyyuu dogoggora guddaa qaama kee naagersi maaloo wanta jettu safuudha lammatamuu akka amantiitti jechuudha miti amantii kami kana ajajuumi qaama kee qullaa dhiira viidiyoo waraabii erge kan jedhu isa kamtu cubbuu amantii kamtu deggera amantaan kamiyyuu jechuudha cubbuun deggeru akkaataa waaqeffannaa fi akkaataa sanatu adda malee wanta kana godhi kan jedhu dogoggora lammatammoo ejjarra jira jechuudha namni waan kana godhu dirqama ejjarra jira jechuudha sababni isaa iyyuu qaamatti waan argine iyyuu malee namni sunis atis yaada foonii keessa galteeti waan kana kan gootu waan taateefi cubbuu hojjetaa jirtu jechuudha kun immoo dogoggora guddaadha booriftaa yoo nama sana ajjiitti dhuftes yoo dhiistes cubbuu hojjetteetaa jechuudha dabalatee immoo jechuudha yeroo yaanni hamaan isinitti galu of dhaabbadhaa gara amantaa keessatti deebi'aa isa of ilaalaa jechuudha dabalatee immoo jechuudha maqaa Yesuusiin ikkoo yookiis immoo maqaa Waaqayyoon dhaga'u barfoon yoo ofii kee qotaatti malee foonii waan ta'eef jechuudha inni iyyuu diina waan ta'eef kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha yeroo nama tokko jaallattan eenyummaa nama sanaa qorachuu eenyummaa nama sanaa wajjinii amantaa koo wajjin deema jireenya koo borii wajjin deema attanii adeemsa keetti fufuu waa'ee gara qarshii yoottan immoo isin sun mirga keessanii kan hojjetetti hafu isin yoo ergitan isinootti cabasiidhootti miidhamu waan hunda kan garuu karaa qaama kanaa hadaraa keessan sababa shamarran tokkoof dubartiin hammi kun maqaa hin godhin dubartiin hammi kun hin arrabsame nu eeggadhaa sababni isaa namni hammi kun ittiin arrabsamu hin qabu jechuudha kanaaf maqaadha keessanii maqaa maatii keessanii maqaa biyya keessanii hadaraa keessan akka argitan godhina meerre faranjii isa kamtu biyya isa kamtu waan baalee godha dhiirri keenyas dogoggora guddaa raawwata jechuudha biyya kanatti waan barbaade yoo goote yookiis immoo biyyoota gurguddatti waan barbaade goote jireenya kee keessa namni biraa dhufeen seenu beektu inni biyya keenyaa garuu yoo mati bultoo dhaabbatti bultoo dirqama bultoo keessa dhiigee wantuni taphachuu barbaade geemii taphachuu barbaade kun dadhabina aadaa boodatti afaan biyyi keenya qabu keessa tokko isa kana jechuudha keessattuu uummanni Oromoo jechuudha mee uummata biraa fidaame dhiira uummata biraa yookiis immoo sabaaf salmoota jiran Itoophiyaa keessa mee fidaa kan isaa wal saaxilan maa dhuguma viidiyoo wal biraan qaban sitti fakkaata hin saaxilan garuu keenya garuu salphina guddaa wal cabsuu wal qaanessu gadi wal xiqqeessu gadi wal qabuu irratti afurri itti galee jiru uummata Oromooti jechuudha kun immoo dogoggora guddaadha jechuudha walittiin keenya irraa barnoota guddaa fudhadhaa kana booddee amma kun namoota hedduu tokko viidiyoo dhiira biraa qaba sanaaf rakkatee garboonfamaan jiraatu tokko kumaatama hedduudha isa sana dhiisiiti waan barbaadee godhu jireenya mataa kee garuu jiraadha dogoggora kana isa garuu deebitee raawwati isaanis gaabbiidhaan sammuu kee gara afaan hambisiin ati ani jireenya kana isaan jiraadha ta'uu danda'an jireenya har'aan jiraadha deemsis ta'e tarkaanfiin koo kanarraati malee kan kana isaa miti sababni isaa maalis itti fakkaatee yoo an deebi'ee jireenya kana isa jiraachuu hin danda'u yeroonis naaf hin kennu guyyaanis naaf hin kennu garuu kan fuulduraa kun yeroon naaf kenna guyyaan naaf kenna anillee jiraachuuf karoorsuuf hojjechuuf nan danda'a jechuudha kan sana garuu hin danda'u kanaafuu gara fuulduraatti malee gara booddeetti hin deebi'ina of eeggannoo godhadhaa nama wajjin reeshinii gootan sun nama waaqayyooti sun nama amantiiti maalodha hin jedhina gonkumayyuu foonii waan akkasini jechuu barbaada yaadaa fi qeeqa qabdannaa barreessuu dandeessu kana booddee gargar hin baanu jedheen abdii guutuu qaba obboleettii keenya kana ammoo jajjabeessa malee hin qeeqina sirras kan jiru qaama isuma isheerra jirutu jira waan isheen goote meeqan keenya tokko addarratti hin qabnu malee meeqan keenya akkoo qaama keenya irraa baanna keessa keenya baanna jechuudha guutuu adda keenya irratti nu bahe namni tokko mana isaa cufatee ta'a malee gadi amanaa gadi bahu kanaafiyyuu ofii kee of qulqulleessitee qulqulluu of gootee nama biraa immoo cubbuu hin godhin of qulqulleessii namni isa ka qulqullaa'u